haramu danda'anii afaanni Oromoos akka as gahu seenaan Oromoos akka badee hin awwaalamee hin dhabamne gochuudhaaf warra lubbuu isaanii kennan isaanii warra barbaraan jiraatu warri akki Abubakar Muusaa maqaan isaa har'aasitti hin ka'in guyyaa qubee kanaan waa katabuun dhowwaa ture halkan ijoollee walitti qabee ammayya ammumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha dooyyee toduu odeesse bakka goofu boraatti goofaa barbaadu bareeda birraa barana badduus badeensi barbaada caadaa caamaatii mucaa caamaa sana kan utuu mucucaan cehee cuncuna coree miiccee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa isin cufti callisaa caqasaa jechaa ijoollee barsiisaa ture. Abubakar Muusaa leenca ituu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate dargiitu ajjeese. Abubakar Muusaa Sheekh Bakrii Saphaloo warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee baranna akka inni ifatti ba'uu fi warra akka Abubakar Muusaa fa'itu warra akka Sheekh Bakrii Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenna. Qubee amma jettan kana Dr. Hayilee Fidaa ammayyuu Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabbanaa haa kaa'u. Hayilee Fidaatu qubee kana fidala isaa akkamitti katabu isa jedhe kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe baasee ittiin katabamuun calqaba. Sana dura immoo abbaan Gammachiisaa Oneesimoos Nasiib fidala Habashaatiin jechaan fidala Saabaatiin katabaa turan. So afaanni Oromoo aadaan Oromoo bu'aa baay'ee keessa darbee as ga'e. Bara Haile Sillaaseetiif bara Dargii namni katabbii afaan Oromoo wajjin qabame hin du'a. Daaluu Baqulee Saamunaan akka Qaabatoo ilmaan Arsii waggaa 3 qubee afaan Oromoo wajjin qabamtan jedhanii kofalee irraa qabanii gobbatti waggaa 3 hidhaman. Qubee afaan Oromoo wajjin qabamtanii duwwaadhaaf. Daaluu Baqulee har'a lubbuun jira. Saamunaa Dhaqqaboo lafa nu jiru hin beeku. Ijoollee Arsii, Leencaa Arsii, ijoollee qubee afaan Oromoo dhoksitee bara Abubakar Muusaa sanaa halkan dukkana keessa warra barsiisaa turedha warra kun. Warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Ashannaafi Waddeessoo, warra Waddeessoo Jaarraa, Leenci ilmaan Arsii, warri Utawaayyuu, Wadhaansootti hin qabeen, Ashannaafi Waddeessoo jaarsa waggaa 70 torban 3 garafan. Nuyi kana sodaannee bara Dargii fi bara Haile Sillaasee waan katabne qubee waan katabne dhoksinee qaaliidhaan
mataatti qabannee ulfaataan Dr. Nagaasoon addana jiru bara 64 Dambidolloo irratti akka itti nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhate walaloodhaan diraamaan dhiyaate diraamaa sana kan katabe ana ture yeroo amaartichi gaafa sana afaan Oromoon beeku Oromoon afaan Amaaraan beeku yeroo waliin makanii dubbatan lafti kun lafuma abbaa isaatii kan inni abaabayyuudhaan irra ture nafxanyaan dhufe lafti kun hazaaree jammaruu yehuu kan gooti ትእዛዛን ብቻ ለዋች ጉባታና ከሀገር ግዛት ሁለተኛ ድረስ የሚወደታሞ ይግባኝ ፉቴ ደርቢቲ ሙኩቲ ገዳና ኦሮሞች ላው አፋና ማራም ደቱ ማታ ተነምቾ ከምቢ በርባቱ ለፋባቴኛ ማሳጆሌ ከኛ ሳሙፍ ከንባቱ ጎርጊስ እንሸዳቱ ከንገድነ ያዱ ገዳና Orgisi wakasan yaitu tabai. Pokok sebenarnya hata tahu kiri. Tiada si mengisi bayar lom kiri. Anikan si hulu berbatu kiri. Lukuli setiap nana ficai tofafi kiri. Lihat. Waraji katanya haram mojarana. Lafu mabakenya masajo lekenya ketefu dultana ibratan sigo bameko kuat dira lafa lafe ofi wajinduun sera karadense ebo ko bakarajeda Oromo gafa sana wanjaganya makacha kitabe wanjadan kadambe lafa ofi ebo duman ega eja Lafani lafi cakiti mentegane okacijan kaba abad lafa arge faidi tibane kesia karaba kataro tingge nyam lechanu diatu dani cesidadan sedama kubonya tu karani sangge nyam lechanu kani hagabamu kutuje dani ciza fasana manasari dakewa manasari kana farangi tu kewa ta arkani kewa made ida kubis kewa manasari biso sunyani tidak dibute orang dicakana arti manggesi ala wakah kadabannya ende hasan nekate nubusen lamtanya tiga jam itu abehe kahagar kerja kedanya polis baru kuwas gajung satu kebakurannya jani namicha polisi incamba bana korati dan ihikafu de karchalle bus karchalle dize katarochego firdi ninjiru wagasa di karchalle kae ilman sama na beloite achi kae karchalle kae gera jigudide karchalle jigudide nutubanche hobi kan abanche odesa jarsa tindu udide jarsa nabadesa fluwasi udide kanada waldesa wala guban hurrida ayade kamu capo shefinya hurrida karachelle lukana nutukesa kopana karchalle ya karkisa polisi ya kadisa Uya golfe katisa hankana kakanyisa adun inam badisa matukesa gachisa jadi karchalle sigama tae gera wani Oromo hinat hinjut tabbi innitin adin hinjut ijoolleen qubeen tolatti argame jettanii yaaddan qubeen tolatti hin argamne ijibbaadha Oromoon utuma barumsi faranjiyyuun dhufin barumsa ofii qaba soraa biyyoo soraa sororoo saaqayanii soraa biyyoo barqaa wadanii diinee dagaa soraan badde sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaaraa bukatti bade gaafa jedhaniis
Inni kunis waanuma barumsaati waan ittiin Oromoon seenaa walitti dabarsu ture. Awwaadide alaabaan tapha dide burreen marrachuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waan margubbaa ejjuu dhaddachi dide gaafa jedhu sana waanuma ittiin ijoollee isaatti seenaa dabarsu. Leenci akka Abubakar Muusaa, leenci akka Sheekh Bakrii Saqaloo, leenci akka Girshaa Aagaa, obbo Girshaa Aagaa warra Gimbiiti. Ijoolleen isaa amma Isaayyaas Girshaa kan jedhamu tokko biyya Ameerikaanii jira. Biyyoolaasii yaa fakkeenya Xaaliyaanii yoo barbaadde bayi birraa ganamaanii yoo didde si waraanna eeboo qaramaanii kan inni jedhe gaafa afaan Oromootiin dubbatinaa jedhanii. Wallaansootumaan dhufnee as geenye. Wallaansootumaan dhufnee as geenye. Gaafa amaarri lafarraa fudhatee loon gadi bobba'ee gambaliin gahuu dadhabee ol bobba'ee cilaaloo gahuu dadhabee Arsii maal jedhe loonni Arsii maal jedhe ol bobba'ee ciliyyoon hanqatu gad bobba'ee gambaliin hanqatu diinni waan haamure haa rakkatu. Warri Arsii as jirtan nan sobe moo dhugaan dhaadan. Isa dhugaayyuu hin fixu kanaafuu Oromoon isa dhugaayyuu hin fixu kanaafiyyuu wanni soban hin jirtu. Oromoon kan jedhe lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedhe. Warri waa'ee nagaa haasa'an dura dhagaa barbaaduu ture. Yoo dhugaan iddootti hin deebi'in nagaan iddootti hin deebi'u kana qofa qabaadha. Leencaa akka Haayilee Fidaa akka lubbuutti qabanii dhoofsanii nama qubee har'a ilmaan keenya itti guddattu kanaaf yayyaba buuse hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe. Kana Haayilee gargaaraa ture gaafas maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaa asii Jarmanii dhaqee Mitikkuu Tarfaasaa namni jedhamu. Isa sin ajjeesanii quba qabaadhaa. Mitikkuu Tarfaasaa sin ajjeesanii. Dhiigaan addana geenye. Dhiigaa addana geenye. Ani har'a kanan dhufeef waraqaa katabadheen afaan Ingiliishiitiin isinitti dubbadha jedheen dhufe malee waan nama dubbataa jiru kana dubbachuudhaaf itti qophaa'ee jiru. Waan nama dubbataa jiru kana anamitti kan dubbataa jiru dhiiga namaatti dubbataa jira quba qabaadha. Abadan Oromoon abadan garbummaatti hin deebi'u kana quba qabaadha. Hundumti keessan baga nagaan dhuftan. Baga Waaqayyo nagaan isin fide. As keessa dubbii funaanuu warri dhuftanis yoo jiraattan baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa.